Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii HBN sagantaa afaan Oromoo oduu yeroo kanaatiin dhiifama oduu yeroo kanaaf jennee walitti qindeeffannee kan isin biraan ga'u ani Muhammad Abdallaati hanga xumuraattis nu waliin turaan afeerraa keenya. Sagantaan tajaajila tola ooltummaa gannaa namummaa irratti xiyyeeffatee gaggeeffamaa jiru fayyadamummaa qabeessa hawaasa naannoo mirkaneessaa jiraachuu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii ibsaniiti jiru. Naannichatti sagantaan tajaajila tola ooltummaa gannaa daa'imman maatii harka qalleeyyii fi galii gadi aanaa qabaniif meeshaalee deeggarsa barnootaa arjoomeeti jira. Tigisti bal'ataa gabaasa dabalataa qabdi. Naannoo Harariitti sagantaan tajaajila tola ooltummaa gannaatiin harka qalleeyyii fi ijoollee maatii galii gadi aanaa qabaniif deeggarsi meeshaa barnootaa taasifameera. Sagantaa deeggarsaa kanarratti argamuun ergaa kan dabarsan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Bararii ulaagaa fi qajeeltoon bu'uura tajaajila tola ooltummaa ana dura nutiif kan jedhuu fi tokkoon keenya nama kaaniif dhaabbachuun sirna hunda keenya fayyadamaa taasisuu diriirsuudhas jedhaniiru. Kaayyoon guddaan tajaajila kanaas karaa namummaa irratti xiyyeeffateen haqa diinagdee mirkaneessuu fi hawaasa hunda walqixa fayyadamaa godhuu akka ta'es eeraniiru. Obbo Ordiin dabalataanis yaada tajaajila tola ooltummaa gannaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed burqisiisan qajeelfama jireenya keenyaa fi hojii keenya guyyaa guyyaa godhuu qabnas jedhaniiru. Tola ooltummaan gochaa keessoo nama gammachuun guutuu fi tumsa nama hundaa gaafatu waan ta'eef waqtii bonaantis aadaa ta'ee cimee itti fufuu akka qabu pirezidaantiin naannichaa hubachiisaniiru. Deeggarsi taasifame kun dhiibbaa diinagdee maatii irra jiru hir'isuun achitti barattoonni hanqina meeshaa barnootaa tokko malee gara mana barnootaa isaanii akka deebi'anii fi bu'aa caalaaf akka gahan gumaacha guddaa taasisas jedhaniiru. አገልግሎት እንደሚታወቀው በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ የተጀመረ Tajaajila tola ooltummaa akkuma beekamutti muummichi ministeera keenya Dr. Abiy Ahmediin eegalamee jira. Kaayyoon sagantaa kun ijoon karaa namummaa jiddu galeessa godhateen abbootiin qabeenyaa fi harka qalleeyyii jidduu banaa jirtu gama ikoonomiitiin dhiphisuuf baadiyyaa fi magaalatti akkasumas iddoolee garaagaraatti sagantaa fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuudha. Karaa birootiin pirezidaantiin naannichaa milkaa'ina qormaataa kutaa 12ffaa irratti naannichatti galmaa'eef barsiisota hooggantoota barnootaa maatii fi barattoota galateeffatanii fuula duras bu'aa fooyyee galmeessuuf tumsa waliinii godhuun akka barbaachisu waamicha dhiyeessaniiru. የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት በተለያዩ ዘርፎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ወደ 14 የሚሆኑ መርሃ ግብሮች tajaajila tola ooltummaa gannaa sagantaa garaagaraatiin kan gaggeeffamaa jiru gara sagantaa 14 karoora qabamee hojiitti seenee jira. Hojiin mana harka qalleeyyii haaromsuu bifa fooyya'aa hojjetamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti manneen harka qalleeyyii kana xumurree hawaasaaf kan dabarsinu ta'a. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggoota naannichaa Aadde Ramziyaa Abdulwaa gama isaaniitiin tajaajilli tola ooltummaa gannaa baranaa dameewwan garaagaraa 14 gaggeeffamaa akka jiru ibsaniiru. Keessattuu mana harka qalleeyyii haaromsuu, deeggarsa meeshaa barnootaa, maaddii waliif qooduu, dhiiga arjoomuu fi hojiileen eegumsaa naannoo bal'inaan hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. Guyyaa har'aa marsaa jalqabaatiin barattoota 6,000 oliif deeggarsi meeshaalee barnootaa taasifamuu kan eeran hooggantuun biirichaa bu'aa jajjabeessaa tajaajila tola ooltummaatiin galmaa'eef qaamolee gumaacha taasisaniif galataa guddaa dhiyeessaniiru. Waltajjicha irratti qaamolee tajaajila tola ooltummaa kana irratti hirmaannaa olaanaa taasisaniif beekamtiin kan kenname yoo ta'u maatii fi barattoonni deeggarsa isaaniif godhame yaaddoo maatii kan salphisee fi bara barnootaa dhufuuf cimnaan akka qophaa'an kaka'umsa kan isaaniif uume ta'uu ibsuun galataa isaaniis dhiyeessaniiru. Saganticha irratti pirezidaantii Chaantuun bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii Aadde Roosaa Umar, hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa naannichaa obbo Geetuu Wayyeessaa dabalatee hooggantoonni naannoo naannichaa barattoonni fi maatiin deeggarsa taasifameef argamaniiru. Misoomsitoonni carraa investimentii mijataa naannoo Hararii keessatti uumame irratti bobba'an bu'a qabeessa ta'aa akka jiran ibsanii jiru. Kana malees dinagdee naannichaa kakaasuun lammiilee hedduuf carraa hojii uumuuf akka jiran ibsanii jiru. Gabaasni kan Heenok Girmaati, Hamzaa Yusuf ammoo dabalata qaba.
naannoo Hararitti carraawwan investimentii mijaawaa uumamee fi nagaa amansiisaa jirutti fayyadamuudhaan qabeenya isaanii hojii irra oolchaa kan jiran bu'aa qabeessa ta'uu danda'u isaanii abbootiin qabeenyaa dameewwan investimentii garaagaraa irratti hirmaatan ibsanii jiru. Naannichatti piroojeektii Haayilee Riizoort ijaaramaa jiru irratti hojii gaggeessaa kan ta'an obbo Yohaannis Yaaragaal akka ibsanitti gareen Haayilee Riizoort magaalota biyyattii garaagaraa keessatti damee hoteelaa fi turizimii irratti hirmaachuun diinagdee kakaasuu bira darbee lammiilee hedduuf carraa hojii uumaatii jira. Obbo Yohaannis akka ibsanitti naannoo Hararii keessattis nagaa amansiisaa jiru haala investimentii mijaawaa fi deeggarsa addaa taasifametti fayyadamuun kaapitaala jalqabaa qarshii miliyoona 500 piroojeektiin Haayilee Riizoort ariitiin ijaaramaa jiraachuu dubbataniiti jiru. የኃይሌ ሆቴሎች በየሄዱበት ብዙ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ጅማንም እንግዲህ ካየ hoteelonni Haayilee bakka hundatti gumaacha guddaa kan qabanidha. Magaalaa Jimmaattis yoo ilaalle erga hoteelli isaa seenee saffisaan guddachuu eegalte. Akka biyyaatti kun hoteela 14ffaa keenya. Erga hardofnee asis warra investimentii haalaan galatoonfachuu barbaanna. Waan hunda nuu guutanii asirra gahuu akka dandeenyu nu taasisanii jiru. Ji'a 2 fi guyyoota 20tti as gahuu dandeenyeeti jirra. Hoteelichis wantoota hoteela tokko irraa eegamu maras kan guuttatedha. ሁሉ ነገር በቃ ሆቴል ላይ ያለው ነገር አለ። akkasumas pirezidaantiin naannichaa obbo Ordiin Badrii dabalatee hoggantoonni sadarkaan jiran deeggarsaa fi hordoffii barbaachisu dhiheenyaan taasisaa jiraachuus galateeffataniiti jiru. Gama biraatiin abbaa qabeenyaa fi hojii gaggeessaa gamoo Zabidaa obbo Imaajii Idris gama isaaniitiin deeggarsa taasifameefitti fayyadamuun wiirtuu daldalaa ijaaruun socho'iinsa daldalaa naannichaa kakaasuu danda'u isaanii ibsaniiti jiru. Yeroo ijaarsa gamoo kana xumurames kallattiinis ta'ee alkallattiin lammiilee hedduuf carraa hojii dhaabbataa fi kan yeroo uumuu kan danda'u ta'uu ibsaniiti jiru. ጋር ነው ያለው ነገር ከሲሚንቶ አቅርቦት yeroo baay'ee walitti dhiyeenyaan biiroo investimentii waliin hojjechaati jirra. Yeroo yeroon wantoota rakkannee nuu furaa turani. Isaan waliin wantoota barbaachisu mari'achaa hojii keenya xumurreeti jirra. ለመጨረስ በክተናል። Gama biraatiin iddoo indaastirii Hamreessaa keessattis kan jalqabaa kan ta'e warshaa walitti hidhaminsa mootar saayikilaa ijaaruuf kaapitaala jalqabaa qarshii miliyoona 100 hayyama investimentii fudhatanii qophii xumuruu isaanii fi kunis carraa hojii dabalataa kan uumu ta'uu agarsiisaniiti jiru. የክልሉ መንግስት ሌላ ተጨማሪ ስራ ይሄንን በአፋጣኝ በ3 mootummaan naannichaa hojii kana waggaa 3 keessatti waan xumurreef hojii biroo irratti akka hirmaannuuf gaafatamne faabrikaa mootar saayikilii walitti susuphu ijaaruudhaaf birrii miliyoona 100 hojiitti gallee hojjechaati jirra. እየሰራን ያለ ነው። Hogganaan biiroo misooma intarpiraayizii fi indaastirii naannoo Harrii obbo Ismaa'eel Yusuf abbootiin qabeenyaa carraawwan investimentii naannichatti mijaa'anitti fayyadamanii dinagdee naannichaa kakaasuu fi lammiilee hedduufis carraa hojii uumuu irratti akka argaman ibsaniiti jiru. ከፍተኛ የሆነ መነቃቃት የተፈጠረበትና hojiin dadammaqiinsaa fi investimentii gara naannoo keenyaa bal'inaan dhufaniif haala mijataa uumuu bal'inaan hojjetamaati kan jiru. Magaalaan keenyas jiddugala turizimii waan taateef sosochiin gahaan godhamaati jira. Mootummaan naannichaa gufuulee abbootii qabeenyaa irratti mudatan hir'isuun fooyya'insa hojimaataa gochuu fi deeggarsa barbaachisu dhiheessuun guddina investimentiif kutannoodhaan kan hojjetu ta'uu ibsaniiti jiru. Biiroon barnootaa naannoo Hararii xiyyeeffannoo addaa damee barnootaaf kennamaa ture cimsuun bu'aa gaarii galmeessuun akka itti fufuu beeksiseetii jira. Itti gaafatamaan biiroo barnoota naannichaa obbo Geetuu Nagoo bu'aa jajjabeessaa kutaa 12ffaan galmaa'eef ergaa baga gammaddanii dabarsaniitii jiru. Tigisti bal'ataa gabaasa dabalataa qabdi. Biiroon barnootaa naannoo Hararii tarsiimolee damee barnootaa naannoo Hararitti eegalaman sirnaan hojiirra oolchuun qabxii barattootaa cimsuun itti fufuuf qooda fudhattoota hunda waliin qindoominaan kan hojjetu ta'uu beeksiseera. Hogganaan biiroo barnootaa naannoo Hararii obbo Geetuu Nagoo akka jedhanitti bara barnootaa 2018tti barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa naannichatti fudhatan keessaa dhibbeentaan 22.76 qormaata seensaa yuunivarsiitichaa darbuu danda'u ibsuun akka biyyaatti sadarkaa 2ffaa qabachuus ibsaniiru. Kana malees manneen barnootaa
sadarkaa lammaffaa mootummaa naannichaatti qormaata kanarratti hirmaatan hundi barattoonni isaanii darbuu akka danda'an obbo Geetuun eeraniiru. Keessattuu manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa baadiyyaa sadeen naannichatti yeroo jalqabaaf qormaata onlaayinii gaggeessan bu'uuraalee barnootaa barbaachisoo aanaalee baadiyyaatti kennanii barattoota isaaniif qabxii olaanaa galmeessuun isaanii ni yaadatama. Obbo Geetuun qabxiin jajjabeessaan galmaa'ee kanaan uummata naannichaa guutuu barattootaa fi maatii baga gammaddan jechuun ergaa dabarsaniiru. Barsiisotaa fi hawaasa barnootaa guutuun qabxii kana galmeessuuf halkanii guyyaa cimanii hojjetaniif galata guddaa qabanis ibsaniiru. Hooggantoonni barnootaa fi ogeeyyiin qabxii gaarii argachuuf bifa qindoominaan hojjechuun akka itti fufan waamicha dhiyeessaniiru. Maatiin barattootaa qabxii fooyyessuuf deeggarsa taasisan akka itti fufanii fi abbaa barnootaa akka ta'an gaafataniiru. Milkaa'ina guddaa argachuuf barattoonni cimanii akka baratanis dhaamaniiru. Barattuun naannoo Hararitti qabxii olaanaa galmeessiftee kennaa adaal barnoota ishee dursaa kennuu fi yerootti sirnaan fayyadamuun bu'aa gaarii galmeessisuu ishee ibsiteetii jirti. Maatii fi barsiisonni isii deeggarsa meeshaa barnootaa fi xiinsammuu barbaachisaa godhanii fi turus ibsiteetii jirti. Geetinna Zawudee gabaasa dabalataa qaba. Naannoo Hararitti manni barumsa Eessoos keessatti gosa barnootaa saayinsii uumamaatiin barattuun kennaa adaal qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa ministeerri barnootaa beeksisee irratti qabxii 552.17 galmeessisuun sadarkaa naannoo qabxii olaanaa galmeessitee jirti. Bu'aa kan ilaalchisee kennaa adaal qormaata naannoo kutaa 8ff bu'aa gaariin akka dabarte ibsuun milkaa'ina gaarii kana galmaan ga'uu kan dandeesse barnoota ishee dursa kennuudhaan yeroo ishee sirnaan fayyadamuudhaan sagantaan qo'achuu akka ta'e ibsitee jirti. ፍልጤቴ አቨሬጅ 93 ነበር ያመጣሁት። qormaata kutaa 8ffaas dhibba fide barnoota qofa osoo hin taane gumii adda addaa irrattis ni hirmaadha. Yeroon qo'adhus sagantaa baafadheeti kan hin qayyabadhu. Barattoota kan hin gorsu jabaatanii akka qayyabatanidha. ከልጆች ጋር አንድ ላይ እናጠናለን። bu'aa olaanaa isheetiif deeggarsii fi bu'aa maatii ishee yeroo hunda godhaniif akkasumas deeggarsa ogummaa fi xiinsammuu barsiisonni isheef godhanis galateeffattee jirti. የነሱ ገዛው እንትን የሚባል አይደለም ትንሽ ነው የሚባል አይደለም። qabxii kana fide kophaa osoo hin taane barsiisota maatii koo hundi qabxii kana keessatti gahee guddaa qabu. ስላላጣሁኝ ነው እዚህ የደረስኩት። akkasumas barattoonni biroo muuxannoo qo'annoo ishee irraa barachuun yeroo isaanii ogummaadhaan fayyadamuu fi bu'aa barbaadan galmaan ga'uu cimanii hojjechuu akka ta'es ergaa qabdus dabarsitee jirti. Abbaan barattuu kennaa Komishinar Adaal gama isaaniitiin deeggarsi maatii ijoollee isaaniitiif godhanii fi yeroo isaanii guutummaatti barnoota isaaniif akka kennan gochuun bu'aa fooyya'aa akka argame ibsanii jiru. Ka'umsa fedhii akkasumas qophaa'ina guddaa isii keessa jiru wanni sadarkaa kanaan isee ga'ee inni guddaan ijoollummaa ishee irraa jalqabdee keejii irraa jalqabdee barnootaaf xiyyeeffannoo addaa qabdi, kennaa addaas qabdi. Sanarraa eegalee haga amma kutaa 12ffaa kana xumurteetti fedhii guddaadha qabdi. Ani irraa argee deeggarsa maatiitii alatti wanni inni irraa hubadde barnootaaf if kennuu qofa osoo hin taane yeroo qabdu hunda irra guddaa isaa jechuun danda'ama. Hirribaaf qofa ta'e malee barnoota ishee irraa waan barnoota ishee wajjin deemuu hojiilee adda addaallee waan hunda barnoota hojii wal qabsiisteeti kan isheen hojjechaa turte. Kanaaf akka kootti waan ishee irraa baradhee waan ishee irraa arges kennaa addaa qabdi jechuu barnootaa fi xiyyeeffannoo addaa kennaa addaa of kennuu addaa qabdi jechuudha. Dursaan mana barumsichaa SCS obbo Gannaan Sisaay akka jedhanitti manni barumsichaa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara kana irratti bu'aa olaanaa galmeessisuun bu'aan barattuu kennaa adaal galmeessiste sadarkaa biyyatti guddaa ta'us ibsanii jiru. kennaa adaal የኛው ተማሪ ነችና ያለችው ይሄ በጣም ነው ያስደሰተን። kennaa adaal barattuu cimtuudha. qabxii amma fiddees nu gammachiiseeti jira. kutaa keessattis barattuu cimtuu turte. barattoota biroos gargaaraati kan turte. barattuun tun biyya keenya qofa osoo hin taane addunyaafis bu'aa guddaa nama buusuudha. ስታስደምም የኖረች ተማሪያችን ነበረች። itti dabaluudhaanis barsiisonni akka maatiitti tajaajila xiinsammuu fi gorsaa kan kennan yoo ta'u barattoonni barnoota isaanii qofa irratti akka xiyyeeffatan kan taasisu yaada isaanii kan jeequ irraa bilisa ta'anii milkaa'ina kanaaf ragaa ta'us eeranii jiru. Abbaan taayitaa bishaanii fi dhangala'aa naannichaa piroojeektiin qulqullina bishaan xuraa'aa ammayyaa magaalaa Hararitti birrii biiliyoona takka tuqaa 5 oliin hojjetamaa jiraachuu beeksiseetii jira.
Piroojeektiin kun xumuramee tajaajila kennuu yoo eegalu magaalaan Harar Finfinneetti aantee sirna qulqullina bishaan xuraa'aa ammayyaa kan qabdu akka taatus ibsameeti jira. Gabaasni kan Fiqaaduu Balaayii Adam Ibrahim immoo dabalata qaba. Rakkoo bishaan xuraa'aa waggoota dheeraadhaaf magaalaa Harar keessatti rakkoo ta'e daandii hundarratti mul'achaa ture dhaabbataadhaan furuudhaaf piroojeektiin guddaan hojjetamaa jira. Akka qindeessaan piroojeekticha abbaa taayitaa bishaanii fi dhangala'aa naannoo Hararii Injiinar Imaan Ibrahim turtii Hararii Broadcasting Network waliin taasisaniin piroojeektiin qulqullina bishaan xuraa'aa qarshii biliyoona 1.5 oliin ijaaramaa jiru kun magaalattii rakkoo bishaan xuraa'aa waggoota hedduudhaaf ture akka furu dubbatanii jiru. Piroojeektichi bishaan xuraa'aa kutaalee mana jireenyaa hawaasaa irraa karaa sarara guddaa walitti qabuudhaan gara giddugala ittiin qulqulleessu geessuun hojii calaluu ni raawwata jedhanii jiru. እንዳጠቃላይ ፕሮጀክቱ አጠቃላይ ለከተማዋ Magaalaan rakkoo qulqullinaa akka furtu bishaan xuraa'aa manneen waliin jireenyaa fi daandii gurguddoo irraa walitti qabuun gara warshaa qulqulleessuuttis ni erga. Sirni qulqullinaa duraan ture sirnaan kan hin dhaabbanne ta'us sirni bishaan xuraa'aa yeroo ammaa ijaaramaa jiru amma bifa qulqullinaa fi ga'umsa qabuun ijaaramaa kan jiru yoo ta'u kunis qulqullina magaalichaa fi fayyaa hawaasaaf faayidaa guddaa qaba. Giddugalli bishaan xuraa'aa qulqulleessuu kun qorannoo irratti kan hundaa'ee fi teeknooloojii ammayyaa kan fayyadamu yoo ta'u bishaan xuraa'aa qulqullaa'ee tajaajila birootiif akka oolu kan taasisu ta'us ibsanii jiru. Sirni bishaan xuraa'aa yeroo ammaa ijaaramaa jiru qorannoo teeknooloojiin kan ijaaramaa jiru yoo ta'u bishaan xuraa'aa kana caalaatti qulqullaa'ee deebi'ee akka itti fayyadamu kan taasisudha. የሚሆንበት ሁኔታ ነው የተሰራው። Hojii gaggeessaan hojii bishaan qaxxaamursiisaa Alamaayyoo Tafarraa fi Injiinar Mahammad Hayilamaariyaam akka jedhanitti ijaarsi giddugala bishaan qulqulleessuu dabalatee hojiin piroojeektii guddaa waggaa tokko dura eegalame kana irra caalaan isaa xumuramee hojii walitti hidhamiinsaa hafee halkanii fi guyyaa hojjetamaa jiraachuu dubbatan. Piroojeektiin kun walumaa galatti kiiloomeetira 30 kan uwwisu yoo ta'u kana keessaa kiiloomeetira 5 ol iddoo seena qabeessa Jogol keessatti kan diriirfamu ta'uu seeranii jiru. መንግስት እንደ አንድ አቋም ይዞ ከዓለም ባንክ በተገኘ ብድር ከ1.5 ቢሊዮን ብር የበለጠ ወጪ በማድረግ Piroojeektiin kun liqii baankii addunyaa irraa birrii biiliyoona 1.5 ol ta'een kan hojjetame yoo ta'u dhimma bishaan xuraa'aa magaalaa Hararitti furmaata itti fufiinsa qabu kennuuf kan kaayyeeffate ta'uun ibsameeti kan jiru. Ji'a ja'a qofatu hafe ijaarsa warshaa bishaan xuraa'aa dabalatee hojiiwwan waggaa tokko kana keessatti hojjetaman xumuramuutti kan jirani. ቀንም ማታም እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። Jiraattonni naannichaa waggoota dheeraadhaaf kuufama balfaatii fi dhibee adda addaatiin rakkachaa kan turan yoo ta'u hojiin qulqullina bishaan xuraa'aa yeroo ammaa hojjetamaa jiru kan isaan gammachiise ta'uu dubbatanii jiru. የኮንዶሚኒየም ሽታ አያስቀምጠንም ነበር። Kanaan dura fooliin naannoo kana kan hin danda'amne ture. Bishaan xuraa'aan baay'ee ture. Yeroo hunda rakkachaa turre. Xurii mana keessa seenee boolla qotuu qabna. Ijoolleen keenya kanarraa baay'ee dhukkubsatu. Rakkoo guddaa nutti fideera. Haa ta'u malee amma ijaarsi sirna bishaan xuraa'aa eegalame abdii nutti fideera. ተስፋ አድርገናል እንግዲህ ይሄ ኮንዶሚኒየም ከተሰራበት ጊዜ ጀምሮ erga manneen jireenyaa waliin ijaaramanii naannoo kana keessa darbuun hin danda'amu. Balfi qotamaa gatamaanis qotamee gatamaati jira. Yeroo hundaa ummataaf rakkoo ta'eeti kan jiru. Amma al tokkoof waan hojjetamaa jiru kan arginu kana fakkaata. Kunis akkasitti yoo itti fufe baay'ee hamaadha. በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ቆንጆ ነው። በዚህ Jiraattonni kunneenis yeroo gabaabaa keessatti piroojeektichi xumuramee tajaajilaaf akka dhiyaatu deeggarsaa fi tumsa barbaachisu taasisuudhaaf qophii ta'uu mirkaneessanii jiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaatti guyyaan dhalootaa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam bara 1501 bifa ho'aa ta'een kabajameetii jira. Guyyaa dhalootaa yeroo kabajnu warra dadhaboo deeggaruun barsiisa rasuulaa kan sadaqaa irratti xiyyeeffate hordofuun ta'uu akka qabus ibsameetii jira. Adam Ibrahim gabaasa dabalataa qaba. Guyyaan dhaloota Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam bara 1501 godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa Majliisa Sheekh Muhammad Saalih keessatti haala duudhaa amantichaa eeggateen gaggeeffamee jira. Pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa duraan Sheekh Ahmad Zaakir Sheekh Muhammad Saalih ayyaana kanarratti haasawa taasisaniin biyyi keenya Itoophiyaan biyya sabaa fi sablammoonnii fi hordoftoonni amantaa adda addaa wal danda'uu fi wal jaalalaan walii wajjin jiraatan ta'uu dubbatanii jiran. Naannoo Oromiyaa akka mootummaatti mootummaan naannoo Hararii
mootummaa naannoo Somaalee hundi bulchoowwan hundi baga ayyaana moolaa singee ergaa baga singee hunda basee jiran. Kabajni guyyaa dhaloota namoota dadhaboo gargaaruu hojii tola ooltummaa raawwachuudhaan daandii nabiyyi hordofuun aadaa kabajaa fi jaalalaa cimsuun kabajuu akka qabanis dubbatanii jiru. Ayyaana dhaloota nabii sababeeffachuudhaan sabaa-sablammoonni garaagaraa naannoo Harariirraa Adareen jirti, Somaaleen jirti, Tigireen jirti, Amaarri jira. Naannoo hundarra warri afaan garaagaraa dubbatu jechuudha. Asitti jechaadha waliin ayyaaneffatuudhaaf asitti wal geenye jechuudha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaa nama diinahaya karaa ergamaa rabbiitti karaa keessa jiraanaa gargar jechuudha. Hirmaatonni ayyaanichaa akka jedhanitti barsiisa Nabi Muhammad kan addunyaa dukkana irraa gara ifatti jijjiire yaadachuudhaan akkasumas seenaa isaanii barachuu fi barsiisuudhaan gahee isaanirraa eegamu ni baanaas jedhanii jiru. Muslima biyyoota garaagaraa hunda keessatti warra argamuun guyyaa jaalatama nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam caalaan caalama rahmata caalamaa katee keessa nu dhalate kanaan baga gammanne baga gammaddaniin jechuu barbaada. Duba wanneen asiin dhaamnu barbaadu dhabaa keenya guyyaa kana keessa yaadatuudhaan nurra jira akkasuma harka qalleeyyii yataamaas guyyaa kana keessa yaadannee isaan gartee qaxab jechuudhaan nurra jira. Ayyaana kana irratti hayyuu fi abbaa amantichaa muftii Sheekh Abdul Fattah pirezidaantii mana murtii shari'aa mootummaa naannoo Somaalee akkasumas keessummoonni kabajaa Harar Finfinnee fi Dirree Dawaa irraa dhufan argamanii jiru. Ayyaanni kun wayita kabajamu guyyaa dhaloota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittiin kabajamu keessaa tokko Quraana qara'uu, zikrii gochuu, salawaata buusuun akka kabajamus Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya akkuma itti fufteetti jirti gara oduu maddeen biyyaalessaatti yommuu achi dabarru guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 21ffaan milkiin kabajuuf hojjetamaa jira jedhan afyaa'ii mana marii naannoo Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahman. Oduu biraatiin immoo bara baajataa kanatti damee oomisharraa doolaara biiliyoona 1 ol argachuuf karoorfamuusaa ministeerri industirii beeksiseetii jira. Gabaasaa maddeen biyyaalessaa garaagaraaf Abdii Usmaan dabalata qaba. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummata Itoophiyaa 21ffaan mana marii federeeshiniitii fi mana marii naannoo Oromiyaatii fi bulchiinsa magaalaa Jimmaattiinis milkaa'inaan akka kabajamuuf hojjetamaa jiraachuu afyaa'ii mana marii naannoo Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahman ibsaniitu jiran. Qophiin saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 21ffaa irratti waltajjii marii magaalaa Jimmaatti gaggeeffameeti jira. Afyaa'iin mana marii naannoo Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmanis waltajjii kanarratti haasawaa taasisanii akka ibsanitti erga naannichi itti gaafatamummaa fudhate ayyaanichi milkeessuudhaaf xiyyeeffannoodhaaf qindoominaan hojiin qophaa'ummaadhaan hojjetamaa tureera jechuudhaan ibsaniiti jiran. Ayyaanni kunis adda addummaa Itoophiyaa, tokkummaa duudhaa walootii fi tokkummaa uummataa kan guddisu ta'uu ibsaniiti jiran. Afyaa'iin kun ayyaanni kunis haala dandeettii dabalataa ijaarsa mootummaa uumuudhaan kabajuudhaaf illee akka jirus akeekkachiisaniiti jiran. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 21ffaan magaalaa Jimmaatti kan kabajamus yoo ta'u qopheessummaa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi qindoomina mana marii federeeshiniitiinis kan gaggeeffamu ta'uu ibsameeti jira. Ministeerri industirii bara baajataa kanatti damee oomishaa irraa doolaara biliyoona 1 ol argachuudhaaf karoorfachuu beeksiseeti jira. Akka ministeera industiriitti daayirektarri olaanaan dhimmoota taarsimoo Tilahun Abbaayii gaazexaa Bilaasatti himanitti bara baajataa kanatti hirkattummaa oomisha alaa hir'isuudhaafis oomishaalee bakka bu'ummaa doolaara biliyoona 7.3 tilmaamaman biyya keessatti oomishuudhaafis karoorfamuu ibsaniiti jiran. Daldala ergii raayis galii doolaara biliyoona 1 ol argachuudhaaf karoorfamuu kan himanis daayirektarri olaanaan kun raawwii bara baajataa dabree irraas 152 ol ta'uu ibsaniiti jiran. Biyyi keenya Itoophiyaan oomisha industiriin biyyoota dandeettii oomishaatii fi oomishtummaan isaanii fooyya'insa guddaa argamsiisaa keessaas tokko ta'uu ibsuudhaan 147 irraa gara 169.3tti ol guddateera jechuun ibsaniiti jiran. Qoranicha keessatti illee oomishni bakka bu'oota 96 olis adda baafamaniiti jiranis kanneen keessaas immoo oomisha doolaara biliyoona 7.3 biyya keessa oomishuun
kunis hirkattummaa oomisha biyya alaa hir'isuudhaaf tattaaffiin taasifamaa akka jirullee ibsaniiti jiran. Jijjiiramni caasaa taasifame damee hundaanis bu'aa fooyya'aa argamsiisuudhaanis carraa hojii lammiileedhaaf uumuun badhaadhina biyyaalessaa mirkaneessuuf carraa guddaa ta'aa jiru jechuudhaan ibsaniiti jiran. Keessattuu daldala galtii oomisha biyya keessaatiinis bakka buusuun sharafa alaa qusachuudhaa fi hirmaannaa investoroota dabaluun milkaa'ina guddaa ta'aa jira jechuudhaanis ibsameeti jira. Mariin biyyaalessaa adeemsifame biyya cimaa marii irratti hundaa'e ijaaruu keessatti gahee murteessaa qaba jechuudhaanis Daayirektarri olaanaan giddugala qorannoo heera mootummaatiin federaalizimiidhaatii fi hirmaataa marii kana kan ta'an Dr. Hayilee Yesuus Taayyeedhaa ibsaniitu jiran. Dr. Hayilee Yesuus Taayyeedhaa IPDtti akka himanitti yaadonni marii kana adeemsa seeraa hordofuudhaanis gara hojiitti kan jijjiiraman ta'uu ni amanna jechuudhaan ibsaniitu jiran. Akkasumas mariin hawaasni bilisaanis mari'achuudhaa fi hubannoo waloo irra gahuun walitti bu'iinsa hir'isuudhaa fi sirnicha haala fooyya'aa ta'eenis eeguudhaaf carraa guddaa kan uumu ta'uu ibsaniiti jiran. Adeemsa waggoota afuriifis gaggeeffamaa turee fi qabeenya yeroo fi humna namaa hedduu ramadeefis mootummaan kutannoo guutuu argamsiisuudhaafis carraa ta'uu isaa ibsaniiti jiran. Yaadonni dhiyaatanis hatamaan hojiirra kan oolan osoo hin taane fooyya'insa heeraa dabalatee imaammataa fi malawwan seeraatii fi dhaabbilee biroo kan barbaadan ta'uudhaas eeraniiti jiran. Rakkoon hundinuu halkan tokkotti furmaata argachuu kan hin dandeenye ta'uu kan ibsanis mariidhaa fi mariitiinis rakkoo furuun aadaa hawaasummaa itti fufinsa qabu ta'uu akka qabus cimsanii dubbataniiti jiran. mootummaan ida'amuu kan isa tajaajila mootummaa sirreessuudhaafis teknooloojii akka meeshaa ijootti fayyadamaa jiraachuu hojii gaggeessaa Riippaabilika Federaalaa Dimokiraataa Itoophiyaa obbo Yoonaas Alamaayyoo ibsaniiti jiran. Kaka'umsa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadiitiinis kan eegalame tajaajilli iddoo tokko Federaalaa Riippaabilika Dimokiraataa Itoophiyaadha. Rakkoo lammiilee hir'isuudhaa fi hojii mootummaa Riippaabilika Dimokiraataa Federaalaa Itoophiyaadha ammayyeessuun jijjiirama qabatamaa fidaa jira jechuun ibsamee jira. Akka hojii gaggeessaan Riippaabilika Dimokiraataa Federaalaa Itoophiyaa Yoonaas Alamaayyoo ibsanitti dugalichi tajaajila mootummaa faca'ee jiru walitti makuudhaanis lammiileedhaafis gurtuu tokko irratti kennuudhaan milkaa'ina argamsiisee jiraachuu ibsaniiti jiran. Tajaajila iddoo tokko akka biyyaatti gurtuuwwan 110 olis kan ga'e yoo ta'u hanga ammaatti ammoo fayyadamtoota miliyoona 1.6 olis tajaajiluu isaa hubachiisaniiti jiran. Lammiilee qaamaan gara giddugalichaa dhufuu hin dandeenye bira ga'uudhaafis tajaajila moobaayilaatiin socho'uun eegalamuu isaatis eeraniiti jiran. Walumaagalatti tajaajilli baankii moobaayilaa 3 sadarkaa federaalaatti tokko ammoo magaalaa Finfinneetti eegalamuu isaa eeraniiti jiran. Tajaajila onlaayiniitii fi mala appilikeeshinii fayyadamuudhaanis tajaajila kennaa akka jiranillee ibsaniiti jiran. Oduu maddeen alaatiin lolaan cimaan daangaa Naappelii fi Tibeetitti mudateen yoo xiqqaate namoonni 160 du'uun namoonni 100 lakkaa'aman immoo achi buuteen isaanii dhabameetii jira. Namoonni baay'eenis iddoo kanarra jiraachaa turuun ibsamuun amma buqqaanii jireenya idileetii ala ta'uunis ibsameetii jira. Maddi gabaasichaa BBCdha. Hamzaa Yusuf ammoo dabalata qaba. Daangaa Neepaalii fi Tibeet irratti balaa lolaa fi sigigaa lafaa mudateen gandi hedduun harca'ee daandiiwwan caccabe yoo xiqqaatan namoonni 160 lubbuun isaanii dabreeti jira. Iddoo balaan kun itti mudatetti namoonni 100 lakkaa'aman bakki isaan jiran hin beekamne. Balaan lolaa kun roobii ganama magaalaa guddoo Neepaal irraa gara kaabatti kan argamtu kutaa bulchiinsa Raswaawootti mudatee jira. Balaan lolaa kun sigigaa lafaa laga booheetaa keessatti mudateen akka uumames ibsameetii jira. Gama lamaaniinuu daangaa irratti hojii lubbuu bararsaa itti fufeetii jira. Guyyoota dhufan keessattis lakkoofsi namoota du'anii haalaan dabaluu akka danda'u sodaatameetii jira. Miidiyaan mootummaa Chaayinaa Tibeet to'atu akka beeksisetti balaan guddaan dhaqqabeetii jira. Qondaaltonni Neepaalis miidhaa fi du'aatii guddaan akka jiru
tilmaamanii jiru. Biyyoottan 28 irraa keessummoota biyya alaa 466 dabalatee daawwattoota 579 bakka isaan jiran beekuuf tattaaffiin godhamaa jiraachuus qondaaltonni dubbatanii jiru. Poolisiin akka ibsetti daawwattoota badan keessaa 113 Neepaalota 54 Ameerikaanota 33 ammoo lammiilee United Kingdom ta'uu ibsamee jira. Gama Tiibeetiin ammoo namoonni 3 du'uu fi namoonni 265 baduu isaanii miidiyaan biyyaalessa Chaayinaa gabaasee jira. Namoota badan keessaa daawwattoota United Kingdom 12 dabalatee Ameerikaanota, Maaleeziyaanota, lammiilee Afrikaa kibbaa fi Hindoonni keessatti kan argamu ta'uun eeramee jira. Dhaabbanni daawwachiisaa Neepaal Alpiin Eco Trek jedhamu daangaa Neepaalee fi Tiibeet irratti Biriitaaniyaanota 12 daawwachiisaa turan baduu isaanii mirkaneessee jira. Hoogganaan dhaabbatichaa Raam Kumaradikaare lammiileen Ayirlaandii 2 fi Afrikaa kibbaa 4 badanitti jiru jechuun akka tilmaamu dubbatanitti jiru. Oduun miseensa odeeffannoo PA irraa argame akka agarsiisutti lammiileen Biriitaaniyaa badan umriin isaanii 13 haga 65tti kan tilmaamamudha. Laga Boote Kooshii kan Tibeet irraa gara Neepaalitti yaa'aa gadi jiru irraa naannawa jiran hedduun eeggannoo olaanaa keessa kan jiran yoo ta'u, naannichatti daandiiwwan qunnamtiinii fi tajaajilli humna ibsaa adda citeeti jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii HBN irraa oduun yeroo kanaaf jennee walitti qindeeffanne kanneen hanga ammaatti turanii qophiilee HBN kanneen hafan biroo waliin turtii gaarii isiniin jecha gama kootiin nagaatti.